Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin guutuun keessanuu iyyuu jechuudha. Har'as wantoota gaafilee keessan tahee fi rakkoolee shamarran hedduu kan namni ittiin rakkataa jiruu fi akkasuma immoo tuyyuu falaa fi afaan isaa kan wallaale qabadee dhufee jira. Tokkoffaa irratti gaafii hedduu kan gaafatamu jechuudha. Wantoota hojjettu kana viidiyoo caalaa suuraan nuuf fidi hojjedhu kan jedhanidha hordoftoonni kiyya. Anis yoona danda'ame isiniif yaala jedhe inshallah ta'ala qabadee dhufee jira. Itti aansuun jechuudha isaanis sababni akkas jedhan viidiyoon daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 walumaa galatti jechuudha viidiyoo sa'a 2 sa'a 1 daqiiqaa 8 daqiiqaa 7 9tti kan deebifnuudha jechuudha. Hin hedduu kan saffisaan fiiguudha. Kanaaf ifuu fi dadhabuu mala har'a kana si qabadee dhufee kuni shumfaa yookiin shumfee jedhama jechuudha. Namoonni hedduun ni beekan shumfaa kana. Akkasuma immoo ijoolleen keenya kan carraan jireenyaa asiif achi faffacaasee jiraatu biyya ambaa keessa kan hin beekne hedduutu jira jechuudha. Garuu waan kana yoo arganii jedhan kan yaadatan jechuudha. Kanaafi gaafilee hedduu akkanaa waan naa dhiyaateef kan asitti argaa jirtan kana namoonni suuraa kana argitan ni beeytan jedhee yaada. Immoo jechuudha ammas gaafii keessaniif warroonni biyya Arabaa keessa jiraatan mee afaan Arabiitiin nu himi warri jettan inni kuni Habbar Rashaad jedhama. Habbar Rashaad yoo jettan yookiin ammoo jechuudha habba jechuun firii jechuudha. Isin galee firii jechuudha. Rashaad jechuun ammoo tuyyuu maqaa namaati biyya keenyatti garuu asitti maqaa firicha kanaati. Isa kana qopheeffannee bishaan burcuqqoo 2 hanga 3 jechuudha. Burcuqqoo dhugaatii distii qulqullina qabdu kan foolii nyaataa hin qabne yeroo hedduu barsiisee jira. Qopheeffannee burcuqqoo 3 yookiin 2 itti naqnee ibiddarra keenyee bishaan sun erga danfee jechuudha danfuu qaba. Booda sanii shumfaa kana maankaa 2 itti naqna. Isin galaa jira misirritti. Maankaa 2 shumfaa maankaa 2 itti naqna. Tokkoffaa irratti distii qulqullina qabdu isinitti himee jira tan foolii nyaataa yeroo hedduu hin tuqne qopheeffannee booda sanii bishaan burcuqqoo 3 hanga 2 qopheeffannee erga bishaan kun danfee jedhee shumfaa keenya ibidda irratti itti naqnaa jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf kan isin galuu qabu biyya keenyatti jechuudha gaafa marqa godhan marqicha kana erga bishaan danfee harcee kan itti naqan isin galee erga itti naqnee geessinee innuu hin danfaa yeroo saniif gubbarratti akka waliin qabatu taha. Booda sanii haxumaan sirriitti waliin dhoofna jechuudha. Haxumaan beeytan jedhee yaada. Maankaan isinii ta'a warroonni haxumaan qabne kana jechuun kiyya haxumaa namni dhabe hin jiru jechuun keessa waan hin oolle namoota hin qabnetu jira. Akka fakkeenyaaf shamarran keenya kan biyya Arabaa jiraatan hin argatan hin qaban jechuudha. Wanni kun waan baay'ee foolii dhahullee miti fooliin qabu hedduu jechuudha. Sammuu keenyaafis tahee fayyaa keenyaaf baay'ee bareedaadha. Kanaaf haaluma amma argitan kanaan danfiftanii jechuudha. Erga inni danfee wal fudhatee jedhe ibidda irratti bilcheessitanii akkuma talbaa isin dura isin barsiisetti saanii fi dhimbiibbaa qopheeffattan jechuudha. Shamarran keenya saffaayaa jettaniin ka biyya Arabaa keessa jiraatan hedduu beekan jedhee yaada. Saanii fi isa kana qopheeffatanii talbicha kana itti naqxan shumfaa jechuudha. Dhiifama of kolcha dogoggoraan talbaa jedhe shumfaa kana maaliif akka talbaa isin dura dalagisanii dalagama jechuudha. Shumfaan kuni waan hedduuf faayidaa guddaa kan qabuu fi yeroo hedduu jechuudha irraa dubbadhee hojjedheellee jira. Hin dhimbiibna jechuudha. Shumfaa kana dhimbiibnee jeelii isa jalaa irraa baafnaa yookiin jalaa baafannaa jechuudha. Dibata haala salphaa taheen baafataa jirra. Manuma keenya teennee osoo bakka takkayyuu hin dhaqin waan barbaanne hojjechuu dandeenya isiniin jechuu barbaade. Kana godhuuf ammoo tuyyuu gootanii waan san hifannoo malee jechuudha. Asirratti wanni ani isinii ibsuu qabu dibata rifeensaa tahuu dibata fuulaa tahuu kan qaamaa tahuuyyuu kan furdinnas tahuu kan qal'innas tahuu akkasuma immoo tuyyuu infekshinii adda addaa haa tahuu torbaan takka 2 fayyadamtanii addaan hin kutin obboleeyyan kiyya. Kana jechuun wanni fayyadamaa jirru kun waan uumamaa waan nama miidhu waan nama ajjeesu osoo hin tahin waan yeroo hunda nyaannee fayyadamnuudha. Erga dhimbiibnee geessinee haalata amma argitan kanaan qopheeffanna jechuudha. Kunoo jeelicha keenya. Booda sanii maal goona
rifeensa keenya fuunee rifeensuma keenya dibnee halkan itti dibnee bulchinee ganama rifeensa keenya dhiina. Yoo barbaanne ganama dibnee oolchinee galgala dhiina. Asirratti jechuudha sa'a tokko lama jettee namoonni gariin jechuudha sa'a tokko lama ofirra tursiisuu ni danda'a jedhanii gaafii na gaafatan waan barsiisu. Kan sa'a tokko tursiiftu jira, kan sa'a lama tursiiftu jira dibanni kun. Fakkeenyaaf shunfaan osoo irra bulchitee hedduu bareeda. Sababni isaallee jechuudha tokkoffaa furdaadha jeeliidha jechuudha. Saffisaan rifeensa kan kee hin seenu akka bishaanii san jechuu. Argaa jirta akkam argitu kanatti akka tola harkisu argite dafee maankaa raayyuu gadi hin bu'u. Kanaaf rifeensa kan kee suutan halaffisu irra bulchi waan ajaa'uu miti waan si ulfaatuu miti. Rifeensa kan kee galluuccessee lal maashaallah gadi luuccessee gallaaffisee hedduu yeroo sanuu yoo hin argita jechuudha. Sababa kanaaf jecha dhiqachuuf wanni si jarjarsaa hin jiru. Irra bulchitee ganama dhiqatta jechuudha. Yoo barbaadde ganama fakkeenyaaf ijoollee mana arabaa hojjettan fa'a ganama dibattanii asrii dhiqachuu hin dandeettan. Sinii galee rifeensa keessan faayidaan isaa jechuudha ciccitiinsa hin dhaabaa, bubuqqa'iinsa hin dhaabaa, akkasuma ammoo tuyyuu hedduu furfurii kan qabu kan baay'ee haphate yookiin ammoo baay'ee rifeensi keenya sababa bubuqqa'iinsaatiif ciccitiinsaa sababa furfurii kan nurraa hir'ate hedduu akka deebi'ee gurmuu jedhanii miire gurmuu san godhatee yookiin ammoo tuyyuu baay'atee dagaagu jechuudha. Hiddi isaa bareedee baay'atee yoo isiniin jedhu ka akkuma beekamu rifeensi Afrikaa jabaataadha, furdaa miidhagaadha. Bar rifeensi Afrikaa nuti akka itti qaban wallaallee malee rifeensonni biyya biraa jechuudha hedduu laafaadha. Keenya jabaataadha. Akkuma jabaatuun firiin isaa jechuudha furdaadha rifeensi keenya. Kan gara biraa ummata biraa jechuudha firiin isaa lallaafaa fi qal'aadha. Sinii galee kanaaf kunuunsa gaarii yoo goone rifeensi keenya hedduu kan furdaa bareedaa tahee fi ceekuu nama gootu jechuudha. Rifeensi nama gurmuu qaba rifeensi Afrikaa guutuun. Kanaaf haala kanaan jechuudha shunfan kan isin fayyadu akkaataa nama isinitti himeen rifeensa keessan dheeressuuf tokkoffaa, lammaffaa irratti laaffisuuf, sadaffaa irratti bifa isaa bareechisuuf, afraffaa irratti ammoo tuyyuu rifeensummaan kan kee kun bubuqqa'eesi keessaa dhume deebi'ee dagaagee bareedee rifeensi kun yoo ilaaltu hedduu kan bareedu. Kana jechuun bar namoonni keenya hedduun ilaalcha adda addaa qaban guyyaa 2-3 keessa torbaan keessa akkas godhasen hin kajeelinillee hin eeginillee jechuudha. Waan gaarii tokkotti haaluma salphaan guyyaa 2-3 keessatti itti fayyadamtee milkooyitee argachuu barbaadda. Laa waan gaarii yoo argachuu hedde itti obsitee turtee jechuudha. Yeroo dheeraa si fudhatee obsaan kan bira geettudha. Obsitee yoo fayyadamte jeelichuma kana ammallee fuutee fuula keetitti warroonni maadiyaatiin rakkattan. Maadiyaatii kana ofirratti dhiisina. Maadiyaatiin rakkattan jeelicha kana fuula kan keessaa munaan dhiqattee booda sanii ammoo tuyyuu maal goota fuula keetti dibdee daqiiqaa 30 ofirra tursiiftee ofirraa dhiqxa. Warroonni boqoon kiyya goggoge boqoon na hir'ate jettanis akkaataa biraatitti isinii fida. Talbaa fi kaamiraan akka itti dibatantu jira. Akkasuma shunfaa fi kaamiraan akka itti dibatantu jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kan koo asumatti kan dhaabuudha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa buraa turtii gaarii fayyaan fa'aa isiniin jedha. Warroonni gaafilee adda addaa qabdan viidiyoo kiyya jala gaafii hedduu gaafatamaa jira qorichoota hojjedhe viidiyoo kiyya YouTube jala seenaa viidiyoo kiyya jala yoo ol harkistan wantoota barbaadan hedduu kan argattanii fi kan irraa fayyadamtanii irra deebi'ee hojjechuun bu'aa hin qabu. Deemaa irraa laalaa waan isiniin galiin irra deebi'ee